Akka mul'atan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduu sa'aatii kanaaf qabnuun isinitti himaa oduu waliin Yihuun Ingidaasin faana turam. Itoophiyaatti qorannoo laaboraatoorii sa'aatiiwwan 24 darban keessaa taasifameen namoota 3,747 qorataman keessaa namoota 9 irratti COVID-19 argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Kana hordofuun namoonni vaayirasichaan qabaman Itoophiyaatti 398 gahaniiru. Kanneen haaraa qabaman 8 dhiira tokko ammoo dhalaa ta'uunis beekameera. Namoonni 3 Finfinnee irraati 2 tuttuqqaa kan qaban tokko seenaa imala alaa kan qabu ta'uutu beekame. Namoonni 2 Affaar irraa seenaa imala alaa fi tuttuqqii kan qabanidha. Namni tokko ammoo naannoo Somaalee irraa wayitaa ta'u nama bakka tursiisaa addaa Jijjigaa turedha jedhameera. Namni tokko ammoo naannoo Tigraay, 2 ammoo naannoo Amaaraatti bakka tursiisaa addaa warra jiranidha jedhameera. Namni tokko har'aa dhibee irraa kan dandammate wayitaa ta'u walumaa galatti namoonni 123 ta'an COVID-19 irraa dandammachuuf danda'aniiru. Godina Wallaggaa Lixaatti gochi seeraan alaa humnoota nageenyaa mootummaatiin uummata irratti raawwatamaa jiru gara qaamolee haqaattis ce'ee jedhu jiraattonni godinichaa OMN'f yaada kennan. Godinicha keessatti kan argamtu aanaa Haaruutti pirezidantiin mana murtii aanichaa obbo Taarraqany Fufaa tibbana humna addaa poolisii Oromiyaa dhiheenya garasitti bobbaafamanii reebichi irratti raawwatamuu odeeffannoon garasii arganne kun ni mul'isa. Dhimmicha quba qabnaa kan jedhan pirezidantiin mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Sanbataa Abdataa gochi akkasii sirna haqaa biyyattii illee kan hubudha jedhaniiru. Bal'inni oduu kanaatti ni dhiyaata. Poolisii humna addaa Oromiyaa baatii muraasaan dura leenjii xumuranii godinaalee Oromiyaa garaa garaatti bobbaafaman irratti komiin iddoowwan adda addaatti dhagahamuu dhufeera. Humni dhiheenyaa gara iddoowwan garaa garaatti bobbaafame kun naamusaa fi safuu hawaasaa eeggachuu dhabuun guddaa xiqqeessuutu irraa mul'ata. Ajjeechaa, reebichaa fi hidhaa seeraan alaa dabalatee dararama adda addaa nurratti raawwataa jira jechuun komatu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaa garaarraa OMN'f yaada isaanii qoodan. Odeeffannoon godina Wallaggaa Lixaa aanaa Haaruutii nu qaqqabe akka mul'isutti ammoo gochi kun yeroo ammaa jiraattota irra darbee gara qaama seera hiiktuutti ce'eera. Pirezidantiin mana murtii aanichaa obbo Taarraqany Fufaa tibbana humna kanaan sababa bilbilaan haasofte jedhuun kabalamanii harka isaanii irras miidhaan dhaqqabee wal'aansarra jiraachuutu himame. Gochi wal fakkaatu kanaan duras aanaalee godinichaa Laaloo Assaabii fi Sayyoonooleetti pirezidantii mana murtii fi abbootii seeraa irratti raawwatamuu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Dhiibbaa qaamolee seera hiiktuu godinichaa irratti irra deddeebiin raawwatamaa jira jedhame irratti pirezidantii mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Lixaa kan ta'an obbo Sanbataa Abdataa bilbilaan arganne dubbifneerra. Gocha raawwatame ilaalchisuun odeeffannoo qabaachuu kan eeran obbo Sanbataan dhimmichi qulqullaa'ee tarkaanfiin akka fudhatuuf qaamolee dhimmi ilaalu waliin irratti hojjetaa jirra jedhan. Odeeffannoo guutuudhaan qaba. Kan amma gidduu kana raawwatee aanaa Haaruu wajjin wal qabatee nama 3 gara afurii ta'anii mana nyaata wayii jala ta'anitti nyaata nyaata. Taanii haasawwan taanii haasawwan taphatoo olmaa jiran. Qaamni mootummaa immoo humni addaa kun immoo achuma naannoo isaa jiru akka siviiliidhaani. Gadi ba'anii maal afuuffatan amma bilbilaan jennaan lakkee naasofnee jedhanii isaan siviilii uffatanii jiru yeroo sana humni addaa kun. Militarii uffatanii waan hin jirreef qaama mootummaa ta'uudhaaf dhiisuu salphaatti adda baasuu hin dandeenye jechuudha ijoolleen kun. Kanaaf yeroo ammaa immoo ammuma barbaadetu si gaafatateetta karaa yoo deemtes namni dhaabbatee jira. Kanaaf qaama kana baruu waan barbaadeef gareen sun waan hin beekneef isin eenyudha kan nu gaafattanii waan nu gaafattoo jiraate eenyummaa keessa yoo barree waan isinitti nu baay'ee isinitti eenyudha jennaan waraqaa eenyummaa poolisii ta'uu isaaniitti agarsiisanii erga itti agarsiisanii booda ookee bakka erga poolisii taatanii isinitti wanti dubbatame hin jiru waan haasofne hin jiru. Kanaaf as gabbaan gaafadhaa jireetu mucaanii harka dhiqachuudhaaf nyaata nyaatee harka dhiqachuu deemu achi deebi'ee dura bu'ee jedhanii dura bu'eetu deemu teellaadhaan kabalan jedhan akkuma taateen sun ta'eetiin achuma aanaa Haaruu deemne qaama achi jiru wajjin qulqulleessine irraa waggaa achi jiru wajjin jechuudha. Gochichi kan raawwatame dogoggora ta'uu jarri amananii jiru. Namni kamiyyuu erga to'annoo seeraa jala galee booda tarkaanfiin kamiyyuu irratti fudhachamuu kan hin dandeenye. Kan rukutamuu kan hin dandeenye kun gocha guddaa balleessaa guddaa akka ta'e qaamni as jiru keenya waliin dubbanneerraa jechuudha. Kallattii waliin keenya jira. Bal'isitiin qabu seeratti hin yalan qabu. Seeratti hin yalanini tarkaanfii isaa deefatanii akka nu beeksisan jenneetu warra godinaas beeksisee jirra garee dhimma kana hoogganamu irra jiru. Amma gubbaatti nama naannootti beekuu jechuudha. Gochoonni akkasii dhiibbaan sirna haqaa irratti qaban cimaadha.
itti fufdannaa uummanni mana murtii irratti qabullee kan hubudha jedhu obbo Sanbataan. Kunikaa dhiibbaan ni qabu guddaadha. Dhiibbaan ni qabu maa inni jaalattuu mootummaatiin manni murtii mootummaa waan ta'an yeroo hin jiru qaama mootummaa tokkodha. Qaamni raawwachiisuus jira, qaamni seera baasuus jira. Isaan kun walitti dhufanii mootummaa yoo ijaarre rakkoo ta'a jechuudha. Egaa gaafa kun raawwatu maaltu ta'a gidduutti namni dhiibbaa mana murtii irratti dhufe jedhee amantaa dhabuu ni danda'a mana murtii irraa. Maaliif qaamni mootummaa qofatu hin taane qaamni mootummaa hin taanes yookaan immoo namni dhuunfaas yoo qaama abbaa seerummaa kana yookiin immoo dhaabbata mana murtii kana kan sarbu ta'ee namni amantaa irratti muratu. Yoo mana sana keessa dhiibbaa tura jira waan itti himamu yookiin waan itti murtaa'u yookiin ajaja kennamu amantaan guutuudhaan fudhatu. Kun immoo maalitti keessaa manni murtiis qaamni raawwachiisus seera baasuus addaddummaa hin qabu. Tokko hin hidhaa, tokko immoo hin himataa, tokko hin murteessaatti keessaa jechuudha. Kun hiikoo dhabsiisa biyya dimokiraasiin bulchu keessatti hiikoo dhabsiisaa kallattii ala baasaa jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaa qaba. Egaa rakkoo kana keessa amma sadarkaa mana murtii waliigalaattis pirezidaantii waliigalaattis qabsiisee jirra. Isaanis gubbaatti bareedaa jiru. Kallattii waliigalaa kennanii kana hin hiikuu abdannaa jechuudha. Ajjeecha reebichii fi mancaatiin qabeenyaa qaamolee nageenyaa mootummaan bobbaasuun nurratti raawwatamaa jira jechuun komiin irra deddeebiin hawaasaa godina Wallaggaa lixaarraa ni dhaga'ama. Dhimma kanarratti yoo akka seera hiiktuu godinichaatti maal hojjetaa jirtu jechuun gaaffii dhiheessiniif deebii kan kennan pirezidaantiin mana murtii olaanaa godina Wallaggaa lixaa obbo Sanbataa Abdataa dhimmicha gidduu seennee ilaaluu kan dandeenyu yoo himanni gara mana murtii dhufe qofadha jedhan. Itoophiyaan gaazexeessitootaa fi miseensota paartilee siyaasaa mormitootaa hiite akka gadi lakkiftu jaarmiyaan mirga namoomaaf falmaa Amnesty International gaafate. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessitoota ONN 2 fi miseensota adda bilisummaa Oromoo 3 ukkaamsuu kan yaadachiise gabaasni Amnesty manni murtii gaafa bitootessa 31 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti kaasee akka gadi lakkifamaniif ajajullee mootummaan gadi lakkisuuf hayyamamaa hin taane jedha. Aangawoonni Itoophiyaa lammiilee doorsisuu fi ukkaamsuurraa akka of qusatan gaafatu Amnesty Internationalitti daayirektarii bahaa fi kibba Afrikaa Dubros Musheena. Gaazexeessitoonni ONN fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo kunniin buufata poolisii Buraayyuutti osoo suuraa kaasanuu akka kan ukkaanfaman yoo ta'u abbaan alangaa ogeeyyii kanneen wanti himachiisu hin jiru jechuun himata isaanii addaan kuteera. Haa ta'u malee poolisiin ogeessitoota kanneen gadi lakkisuu diduu yaadachiisa gabaasni Amnesty International. Warri shanan Amnestiin akka gadi lakkifaman gaafatu kun Batrii Filee, Gadaa Gabbisaa fi Bilisummaa Araarsaa adda bilisummaa Oromoorraa wayitaa ta'an Dasuu Duulaa fi Waaqonoolee miidiyaa ONN irraati. Godina Harargee bahaa aanaa Dadar keessatti dhiibbaan hawaasa nagaa irratti deemaa jiru itti fufuudhaan magaalaa Dadar keessatti qeerroo fidaa jechuun hawwan hidhaa akka jiran dhagahame. Yeroo kanattis dhiibbaan hawaasa irratti deemaa jiru daran hammaataa fi bifa jijjiirrachaa kan dhufe ta'uu namoonni naannicharraa dubbifni ni komatu. Odii Muusaa bal'ina duukanaa qopheesseera. Godina Harargee bahaa aanaa Dadar keessatti dhiibbaan hawaasa nagaa irratti deemaa jiru itti fufee jira kan jaan namoonni magaalaa Dadar irraa dubbifne aanichatti qaamni nageenya mootummaa qeerroo bakka jirtuu baasaa jechuudhaan haadholii hidhaatii fi dararaa kan jiru ta'uudha dubbatu. Haadholii ilmaan keessatti daa'imman hidhamanii jiranii. Inni kaan qeerroo nyaachisaa jedhamuudhaan kan hidhamanidha. Hedduu quba qabaa, hedduu mana keessatti nyaachisaa jira. Harmeelee hedduudhaa hidhamee ture. Kan keessaa baay'ee baanii amma harmeelee waa xiqqootu manidha jira. Ija keessattuu amma manneen baay'ee cabsanii meeshaa namaatii fi qabeenya namaa guranii achumaan ijoollee fi abbaa haadha waliin manidha warra bulchan baay'ee jechuudha. Akka Hamzaa Muusoo maatii isaatii fi isa mana Shamshaddii Muusoo ni cabsan, mana Amiin ni cabsan, Amiin jaamaa tokkos ilmaan siitii fi haadha reebaa turanii ilmaan hidhanii fi haadha dhiisan dullatti waan taateef akkasumatti harmeetii takkaas akkasii fuudhanii hidhaa jirti. Amma miskiina warra siyaasaan beekne waan takka hin beekne qabsoon beekne waan kana quban qabne mana hidhaatti doorsisa ilmaan keessan fidaa jedhanii duraan akkanumatti ilmaan keessan akka kanachiisaa jedhanii haadholii sosobuu turanii amma immoo doorsisuudhaan uleedhaan haadholummaa fuudhanii halkan nama dhukkubuufaa
nama deemuu hin dandeenye fa'aa fuudhanii mana hidhaa guuraa jiranii jechuudha. Bifuma kana koronaa kana keessatti nama mana xiqqaa takka keessatti nama baay'ee nama 50 ga'u mana hidhaatti ol guuraa jiran jechuudha. Kana kan godhu jiru bulchiinsa magaalaa Dadarii jechuudha. Kun kanumaan osoo jiruu dhiibbaa hamaan araddoota baadiyyaa aanaa Dadar keessattis hawaasa nagaa irratti deemaa jiraachuu namoonni kunniin ni komatu. Amma aanaa Dadar araddaa nadhii galaansa keessatti nama baay'ee tumuu fi uleedhaan tumuu hidhuu fi reebuun jira saamuun ni jira karabbaanii nadhii galaansatti yaatu jira walta'ee Tophaa magaalaa Tophaatis. Akkasuma araddaa aanaa Dadar muummicha bakka jedhamtutti rakkoon hamaatu jira. Uummanni dargaggoon kaan hidha jirti kaan gaara jira jechuudha. Sadaffaa ammaas araddaa haqabaas yookaan laggabaa. Laggabaa keessattis reebicha hamaa fi uleen akkasumatti uummata irra jirti. Namni guyyarraa guyyatti hidhamu jira jechuudha. Ammaas akkasumatti araddaa qaffee gurmuu magaalaa Qumaasii jedhamu keessattis reebicha hamaa fi nama baay'eetu hidhamee ijoollee halkan ulaatti cabsanii baay'ee fuudhanii mana hidhaa jirti jechuudha. Kaan amma adaree hidhaa jiranii achirraa fuudhanii adaree jirtu jira. Akkasuma magaalattii keessa immoo kunuun jiru magaalattiirraa qindaa'aa magaalattii irraa san fakkeenya godhanii baadiyyaadhaan doorsisuu jiranii dursa waan gochoota kana magaalaa keessa boosisanii fi baadiyyee daddabranii kan jiru amma kana kanaa fakkaataa jechuudha iddoo tokko waan tokko. Yaaliin bulchaa bulchiinsa aanaa Dadariifim waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa dubbisuuf taasifne yeroof nuuf hin milkooyne. Achuma Harargee Bahaa Gooroo guutuu magaalaa Karraamillee keessatti kan dhaabbate siidaa Hayyuu Sheek Bakrii Saphaloo kan armaan dura faajjii bilisummaa Oromoon faayamee ture. Halluun isaa waajjira aadaa fi turizimii aanichaatiin jijjiiramuu jiraattonni OMN'tti komiidhaan himan. Waajjirri aadaa fi turizimii aanichaa poolisoota erguun halluu hiika hin qabne akka dibamu ajajuu dubbatu jiraattonni. Hojiin kun jibba faajjii qabsoo bilisummaa Oromoo irraa qaban irraa madda jedhu. Siidaa Sheek Bakrii Saphaloo akkuma beekamu siidaa seenaatii jedhamee bareeffamee tolfamee ture madura. Ammaan tana garuu qalama isaa jijjiirra jiraniituma qalama gosa tokko gartee irratti dibanii qalamni dibame sanilleen bakka qalama gartee hiikaa tokko hin qabne gartee fakkii isaa kanaa fi haalatti gartee bareedumina isaatiif illee kan hin mijjoonnedha. Hiikuma tokkoo fi waluma ibsuuf waluma tokkoo hin qabu akka nama mul'atutti qalama gartee faajii abaa'ootii irra godhamee ture. Wanni san waan seenaa qabu waan gartee seenaa siidaa sanyiitii hojjetee qalamnillee dibamee ture madura. Ammaan tana garuu qalamni amma dibame san haquudhaaf faajii alaabaa ba'oo san haquudhaaf jedhameetuma irraa haqamee kanarra biraa godhame. Eenyu faadha warra kana raawwate? Warri raawwate egaa warma gartee mootummaa waraanaa kana seenaa kana dhabamsiisuudhaaf yaaluu isaanii hedduudhaan gadda. Naannoo Oromiyaa kutaa garaagaraa keessatti dhiibbaan adda paartii adda bilisummaa Oromootiif taafaa irratti gaggeeffamaa jiru kana namoota deeggartoota jara kanaa ta'an doorsisuudhaaf halluudhaan isaa kan mul'isan tufaa'uu bakka iyyutti alaabaa jiru balleessuu dhaamsuu faajii waan qaxamuun balleessuu dhabamsiisuu waan garaatu irratti gaggeeffamaa jira. Isa sanarraa kan hafe doorsisaatu jira. Kanumaafuu waan kana eenyuun akka godhamee gisee gaafannu laallu biiruma aadaa turizimiidhaa jechuun qalama kana bite jechuudha. Qalamni isaan bitan kun qalama mana namaatiif hundi taane qalama sukkuusaa fuudhanii maatiin maaf kana godhan jedhee dubbachuu hin dandeenye. Poolisii humnarsaa jaltan asiifichi dhaabanii doorsisaa guddaa irra geessaa jiran halluu kana jira. Sababni isaan itti halluu jijjiiraniif maali? Sababa halluu isaa jijjiiran sababa alaabaa bilisummaa Oromoo taate qofaati. Malee inni biraan takka illee hin jiru jechuudha. Isa kana jijjiiruudhaaf hin deeman, siidaa jijjiiruuf hin deeman, halluu alaabaa jalsa bittaa balleessuudhaaf bakka. Jibbeensa alaabaadhaa qaban. Dhibbaan duraan akkaataa TPLF yookaan wayyaaneen irratti gaggeessaa turte san sun caalaan irratti deebi'aa waan jiru jecha nuti ofiisa nyaatutti jiraachuudhaaf yaachisaa waan ta'eef haala walumaan eegne malee wanta mataa keenyatti gosa akka illee qabnu jechuudha. Dhimmicha irratti bilbilaan kan dubbifne itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii aanaa Gooroo guutuu obbo Wardii Jamaal ani waan kana quba hin qabu jechuun nuuf deebisan. Baadiyyaa
baadiyaan jira san alatti nan deemee ina garreessi. Ambobbaa egaan talee baadiyyaa jira galle. Odeeffannoo akkasii qabu gaafa galee oggoroofi deemin kana. Obbo Wardi akkamitti odeeffannoo hin qabne aadaaf turizimii qalama bitee deemee halluu kana jijjiiree jaanii humna addaa Oromiyaa sirra dhaabe. Suuraa bitin gine ambobbaa ture amba alolii haa ogganaani wantaan beeku qabu. Baadiyaan jira. Leelaa Jibriiltu dubbisee gara oduu maddeen ilaarraa arganneettanii jaham. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahu yakka malaammaltummaan sadii irratti baname addachaa mana murtii banaan akka geggeeffamuuf gaafatani. Netanyahuun mattaa fudhachuu kachachaluun imaanaa uummataa nyaachuu dabalate himanni gosa sadii kana irratti baname wayitaa ta'u miidiyaalee fi warra siyaasaatu narratti duulaa jira malee ani nama qulqulluudha jedhu. Guyyoo Waariyoo falleen oduu kanaa qopheesseera. Been confirmed his corruption trial will start on March the 17th. Hunda baaf cubbu siyaasaa Hamidiyaaf warri paartii mormitootaan gonarra fudhachuuf godhuu jiran malee nam qulqulleecha. Kenna jaallanirra fudhachuun seer cabsoo miti. Kanaaf dubbiin malaammaltummaa kan ittiin qoratamuu jiru bishaan hin kaaftu. Muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu yookaan Biibii jedhe. Filannoo biyyaalessa marsa shanaffaa tacaamsee godhamtu mo'uun eegi barangoo fedheereffatas jabduu adhamuu akka jiru muummichi ministeera Israa'el yookaan dhiirti Saaraa manta fudhachuu burjujjeessuuf amaana uummata nyaachuu dabalatee waan akka akkaatiin himatamuun dhaddachuma murtii dura qoratamoo jira. Himannarra godhamuu jirte tanaan bulchaan Israa'el guddaan Benjaamin Netanyahu warri Saaraa waliin ta'uun horii beesse biyyattii sheekilsi 1,700 jechuun $200,000 ol baas qopheessa fiilmii Hollywood Arnoon milkaanirra fudhate jechuun xuuphessoo jira. Hammaleellee muummichi ministeera Israa'el kun gaazexaa biyyattii beekama yeedoo tarnootiif manta kennoo horiin bitat jechuun harka qaba. Inni garuu miidiyaaleef garee mormitoota waliin ta'uun falfala jira malee annam qulqullichi jechuun waaqaaf lafaan kakachuu jira. Niitiin isa Saaraan cohoon beekamta. Kanaaf sanduuqa uummata keessa horii qabeenya biyya hedduu budduufachuun gabaa dhaqusii dubbata. Jaartiin umrii leenam yaayyuu fagaatte garuu aangoo dhiirsisiif fayyadamte qabeenya uummata saamuun isii namichi diin Filisxeem hawwaan akka kennachiif fagaatte. Filannoo biyyi Israa'el taa'ibli barkum 2019 godhamte. Paartiin Liikuud muummichi ministeeraatiin durfamtuuf paartiin siyaasaa lama ajaja waraan biyyattii duraanii Beeni Gaantees bobbaafamtu loo walta naqachuuf murteessanii barcuma 120 argatan. Hataatuuti immoo jari kun lamaan barcumarra wal dhabuun filannoon uummata dhibiinji shaniin bood godhamtus muummichi ministeera ammaan tana kanatti irraan taatus garuu eegisuun dubbii waan mijatteef hin fakkaatu. Heddii dhalooti isa warfii waraana Adolf Hitler Jewshirra godha Holocaust jedhamuun beekamirra biqilcha jedhan Beeni Gaantees bara 1959 dheed kaafa Amiiraa kakibbi Israa'elitti argamu dhalachuun waggoota hedduuf ajaja loltuu biyyattii ta'ee tajaajileen duuba deegrii isa jalqaba seenaa yuunivarsiitii Tel Aviv irraa deegrii isa lammeessoo immoo saayinsii siyaasaatiif walitti dhufeenya addunyaatti yuunivarsiitii Haifaa irra gurrachuu isaa dubbata. Wal dhabdee labu Gaazaa waggootaaf Israa'eliif Filisxeem jidduu godhamuu jirtuun Yerusaalem guutuma guutuu waraan Filisxeemota dha'ee keessa baasuun bilis baasamanta jedhuun kasochoo Beeni Gaantees akka Netanyahu adoon taane malaammaltummaa Israa'el keessa balleessuun biitii bilis baas jechuun dhaada. Akka xiinxalaan BBC Toomi Baatmaan Yerusaalem irra barreesse ture sababi guddaa wal dhabde paartilee Beeniitiif Biibii jidduutti uumameef illee sababa malaammaltummaa ta'uu dubbata. Muummichi ministeera Israa'el nam dabdichi shirmalee waan dhibiin Beeni jechuun Beeni Gaanteezi qubqa. Gaanteezi immoo Beentaamin Netanyahu jechuun nam fedhi biyya moggaan lakkisuun moonaaf hiisisa guutachuu jaalati jechuun qe'e. Kanaaf immoo akka fakkeenyaatti horii haazina mootummaa keessa ba'uun jaartiin isa warqiif shittoo gurguddoo fattiin bitatu kaas uummata bobboroos. Akka xiinxaltooti siyaasaa gurguddoon kanneen akka Maariwaan Bishaarfaan Aljaziira irra dubbachuu jiranitti namichi bulchaa Israa'el kun Netanyahu malaammaltummaa gosa sadii manta fudhachuu burjujjeessuuf amaana uummata nyaachuu dabalatee mannaa ballangaatiin irra banameef waggoota 10 akka hidhamuu danda'an. Charges include bribery, breach of trust and fraud. Been confirmed his corruption trial will start on March the 17th. Hunda baaf cubbu siyaasaa Hamidiyaaf warri paartii mormitootaan gonarra fudhachuuf godhuu jiran malee nam qulqulleecha. Kenna jaallanirra fudhachuun seer cabsoo miti. Kanaaf dubbiin malaammaltummaa kan ittiin qoratamuu jiru bishaan hin kaa'u. Sa'a kanaaf oduu qabnu asumarratti goolabna daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaa ta'a.